har'a waan hedduu isin gargaaru tokkoon isinii qabadhee dhufe. Har'a AI ajaa'ibaa fi hedduu isin fayyadu content creation adda addaa hojjechuudhaaf akkasumas barattoonni gaafii garaa garaa ittiin hojjechuudhaaf addatti update ta'ee kan bahe chaayinaan kan hojjetame ChatGPT irra hedduu baay'ee kan gaarii ta'ee kan ammayyaa'e isinitti agarsiisa. Aappiin kun aappii hedduu isin gargaarudha. Akkasumas firiidhaan argama. VPN takka illee banuu isin barbaachisu firiidhaan argama. Akkamitti akka isin buufattanii fi akkamitti sign in gootanii akka isin itti fayyadamtanan isinitti agarsiisa. Aappii kana gara Play Store deemnee waliin haa buusnu. Gara Play Store bilbila keessanii yookiin App Store bilbila keessanii deemtanii bakka sarchii irratti bakka sarchii yookiin sarchi icon jirutti DEEPSEEK jettanii .ai jettanii yoo barreessitan hedduu filatamaadha jechuudha. Aappii sana kallattiin argachuudhaaf akka kanatti yoo barreessitan hedduu filatamaadha. Kanaan booda iddoo kanatti barreessitaniin booda jala kana dhufnee sarchii goona. Gaaf sarchii gootan akka kanatti isinii fida. Lammaffaa irratti jiru kana yookiin DeepSeek AI Assistance jedheeti isinii fida jechuudha. Kanaan booda bakka install jedhu kanatti kilikii gootanii installii godhattu jechuudha. Kan isin garramu hedduu baay'ee kan namatti toluu fi namoonni hedduun kan itti fayyadaman aappii baay'ee gaarii ta'edha. AI'n kun AI baay'ee ajaa'ibaadha. Hedduu kan nama ajaa'ibu meegaabaayitiin inni qabatu meegaabaayitii 6 duwwaadha. Meegaabaayitii 6 duwwaadha. Namoonni miiliyoona 10 ta'an buufatanii jiru jechuudha. Yoo guddate 7 waan hin caalledha kan inni update ta'ee hedduu firii ta'ee update ta'ee namoonni hedduu wal harkaa fudhanii dubbataa turanidha jechuudha. Kanaaf aappiin kun hedduu kan isin ajaa'ibudha. Akka gaariitti isin fayyada jechuudha yoo itti fayyadamtan. Kanaaf viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaaluudhaan AI kanatti akka isin fayyadamtan isin jedha. Barattoonni gaafii garaa garaa ittiin hojjechuuf namoonni kaan immoo kontentii garaa garaa yeroo barreessitan kontentii adda addaa isinii barreessuuf hedduu isin gargaara. Sana qofa osoo hin taane dhukkuboota garaa garaa keessumaa waan isin gaafisiin ta'e hundumayyuu aappii kanatti yoo galchitan yookiin immoo AI kana yoo gaafattan akka namaatti isin faana haasa'ee isiniif deebisaa jechuudha. Kanaaf install godhee gaafa inni xumure open jennee kallattumaan gara fuulatti aanutti dabarree wajjin ilaalla. Akkuma argitan xumuree jira jechuudha. Salphumatti xumuree jira. Openii goona. Openii gaafa isin gootan fuula akka kanaa isinii fida. Kanaan booda waan akka kanaa gaafa inni isin gaafatu welcome to DeepSeek jedhee isin gaafata. Kanaaf agree kan jettu kanatti kilikii gootanii yoo dootii ta'e immoo doot gootanii agree jettanii gara fuulatti aanutti deemtu. Gaaf kana akka kanatti isinii fida. DeepSeek jala isaa kanatti only log Gmail or Google plus phone number jedha. Lakkoofsa bilbilaa yookiin Gmail yookiin immoo Google akkaawuntiidhaan banattaadha. Lakkoofsa bilbilaa asitti guuttanii paaswaardii guuttanii banachuu dandeessu jechuudha. Asitti garuu kan isin irraanfachuu hin qabne bakka I conform that have ready kan jedhu kana sirriitti sababiin isaa tarmii yookiin poolisii isaanii agiriimentii isaanii accept gochuudha waan ta'eef bakka kana keessa dootii kana keessa kilikii gootanii raayitii gochuu hin dagatina. Ani garuu kan isin gorsu lakkoofsa bilbilaa yookiin iimeelii osoo hin ta'in Google akkaawuntiidhaan yoo banattan gaarii ta'a. Sign with Google kan jedhu kanatti kilikii gootanii Google akkaawuntii bilbila keessanii irraa qabdan yookiin iimeelii bilbila irraa qabdaniin isiniif bana. Bakka sign in with Google jedhu kanatti kilikii gaafa isin gootan akka kanatti sarchi godheeti akkaawuntii bilbila keessan keessaa qabdan akkanatti list isiniif godha. Fakkeenyaaf tokko isaan keessaa filadhee gara akkaawuntii kanaa seena. Bakka gaafa tokko isaa filattanii gaafa isin jettan ofuma isaatiin accept godhee gara duubaa isin deebisa. Amma tokko filadheera jechuudha beekan akka mul'anneef belar godhe malee tokko keessaa filadheera. Ammas akkasiin eeyyamtan yookiin immoo seera isaa akkasiin accept godhatan isin gaafata. Bakka agree and share jettu kanatti kilikii gootu. Agree and share iddoo kanatti kilikii taasistu. Agree and share irratti kilikii gaafa isin gootan ofuma isaatii akkuma argitan rooteetii godheeti gara duubaa deebi'a. Kanumaadha jechuudha argitanii salphaatti banameera jechuudha. Salphaatti banameera hedduu kan namatti tolu waanuma tokko nama hin dadhabsiisu kallattiidhaan banamee amma laala. Ayi jedhee I am DeepSeek how can I help you today'dha. Akkamitti si gargaaru rakkam godhee si gargaaru jedha. Bakka kanatti kilikii goonee waan barbaanne gaafachuu dandeenya jechuudha. Miseeji DeepSeek iddoo hedduu kana iddoo bakka duwwaa kanatti amma kan isin dhibu bilbila keerraa isinitti agarsiisaa jira. Bilbila keessan fayyadamtanii isinillee kompiitara dirqama kompiitarri hin barbaachisu. Kompiitara yoo barbaaddan immoo fayyadamuu dandeessu. Sirriitti
bakka miiseejii yookaatti waan barbaadan gaafachuu dandeessu. Waan barbaadan gaafachuu dandeessu. Fakkeenya waan barbaadan. Akka kana fakkeenyaaf kana barreessee gaafan itti ergu akka kanatti deeqatti argitanii deeqatti. Today is February 5, 2025 jedhee akkanatti waa'ee kilaameetii guyyaa har'aa waa'ee waan har'a jiru informationii guutummaatti isinii fidaa jechuudha. Caalatti informationii sirriitti naaf fiduu yoo barbaadan bakka deep think arri waan jedhu kana irra kiliikii yoo gootan yoo gurraachessitan iddoo waan ajaa'ibaa isinii fidaa jechuudha sarchi godhee. Yookiin immoo bakka sarchi kanas yoo kiliikii gootan googilii irra waan jiru akka gaariitti isinii fida jechuudha. Kana qofa osoo hin taane kan namatti tolu gaafa nan afaan Oromoffaatiin gaafadhee akkanatti naa deebise. Barnoota viidiyoo ediitingii argachuuf maal gochuun qaba gaafii jedhu gaafannaan barnoota viidiyoo ediitingii argachuuf wantoota armaan gadii qabaachuu qabdaa jedha. Argitanii kompiitara laaptooppii akkasumas sooftiweerii garaagaraa qindoomina intarneetii yookiin intarneetii qabaachuu qabdaa. Qabiyyee barnootaa akkanatti taphattoota yookiin immoo viidiyoota gaggabaaboo garaagaraa koomuniitii jedhee akka kanatti wanta nan qabaachuu qabu nu gaafata. AI'n kun hedduu kan nama ajaa'ibu afaan Oromoffaatiin yoo gaafattan illee akka barbaadan afaan keessaniin isinii deebisuu danda'a. Fakkeenyaaf afaan Oromoffaatiin gaafii tokko isiniif gaafadheen isinitti agarsiisa. Egaa akka inni deebisu gaafii kana jechuudha. Gaafiin afaan Oromoffaatiin gaafadhe kana. Fakkeenyaaf qubeessaa dogoggoree hin jiran illeeti akka kana qubeessaa dogoggoruu hin qabdan jechuudha. Qubeessaa sirrii barreessuu qabdu. Fakkeenyaaf qubeessaa dogoggoree waan hin jiruuf riizaaltiin argadhu dogoggora ta'uu danda'a. Qubee osoo hin dogoggoriin afaan Oromoffaatiin itti katabdu taanaan yookiin irratti barreessitu taanaan salphaatti deebii sirrii ta'e isiniif deebisa jechuudha. Deebii isin waan isin gochuu qabdan kallattiidhaan isiniif deebisa jechuudha. ChatGPT'n kun yookiin immoo DeepSeek'n kun. Sababiin isaa amma biizii ta'e jedha. Anatu seeraan hin barreessine fakkeenyaaf kanatti sirreessee lachansaa bakka DeepSeek jedhuu fi sarchi jedhu kana kiliikii yoo gootan iddoo moor gaafii babbareedaa yookiin immoo waan intarnaashinaal ta'e isinii fida jechuudha. Bakka kana lamaan kiliikii yoo gootan jechuudha bakka lachan isaayyuu. Iddoo kana kiliikii gochuun iddoo gaafii isin gaafattan deebii gahaa akka isin argattan isin taasisa. Argitanii? Baay'uma hedduu kan nama ajaa'ibu miira deebinaa dubbisnu seerota yuutuubii chaanaalii fi chaanaalii maali naaf ibsi jedhee kan inni barreesse kana yuutuub chaanaaliin seera qabaachuu danda'a. Fakkeenyaaf kanneen armaan gadii ilaalii jedha. Seera koopiraayitii, seera koomuniitii, seera moonaataayisii, seera piriifeesii, seera advartaayisingii qabaa jechuudha. Seerota kana qaba yoo xiqqaate jechuu barbaadeeti. Tokkoon fakkeenyaaf seerota moonaataayizeeshinii akkamitti moonaataayiz ta'uuf namni tokko gochuu warreen qaban sabiskiraabii 1,000 fi gocha horii 4,000 qabaachuu qabaa jedha. Kun bakka waan reaalii waan dhugaa ta'e waan jirudha jechuudha. Kanaaf ChatGPT kana akka kanatti afaan barbaadaniin afaan Amaariffaa, Ingiliffaa fi Oromiffaatiin fayyadamuu dandeessu. Hedduu kan isin gargaarudha. Itti fayyadamaa. Kanaan wal qabatu gaafii garaagaraa yoo qabaattan immoo koomentii irratti barreessaa. Dabalataan immoo ChatGPT'wwan biroo jiran yookiin AI biroo jiran yeroo biraatti viidiyoo biraatiin isiniif dhiyeessaa. Hanga ammaatti waan nu caqasanii guddaa kabajamaa nagaan naa turaa. Laayikii obboloonni haaran immoo sabiskiraayib gochuun maatii kanatti dabalamaan isin jedha. Yeroo gaarii viidiyoo biraatti wal agarra nagaatti.